Ani garuu ishee argeen beeku miti. Argiteetti wal beektu. Namna naaf akkas jedhu hin jiru. Anumatti malee dabarsanii gara biraatti himadheetu yaada. Natti himatan kaasubachuu dadhabde beeki. Waa'ee jaalalaa sitti himu. Ati garuu nu hubattu waa'ee hojiiti kan haasoftu. Garuu immoo abdii itti horteetu abdii ishii sana jalaa kuffistee. Haa dhuftu? Haa dhuftu. Walumaan irratti dubbannaa dhuftu malee ani akkas godhee hin beeku. Kun hojii kiyya miti. Gaaffii jaalalaa yoo kan jalqaba dhiyeessee siidha bara. Jaalala keessa galchitee harkaa baate. Akkasumaan godhani. Lakkii. Ani gaaffii jaalalli baay'ee ulfaataadha waan ta'eef jaalala keessa galchee keessa jalaan bahu. Maybe yoo ishimti na keessummeessuu diddeen alatti. Yoo isheen si keessume. Yoo akkas ta'een alatti ergan keessa seenee hin bahu. Piraankiidha. Namni si himatee hin jiru garuu odeeffannoo hin jiru shamarran baay'ee jawwisaadhaaf ni boo'u. Jawwisaan garuu hin hubatu jedhu. Mee ati akkamittiin jaalala ibsita? Ani jawwisaadhaaf hin boo'u kan jedhu ani nama tokkodha. Namni na jaalatu immoo baay'ee ta'uu danda'a. Garuu anis immoo nama tokkoon ta'uu barbaada. Namni sun immoo eenyu akka ta'e hin beeku. Jaalalli baay'ee ulfaata waan ta'eef akkuma dura sii kaase jaalalli baay'ee gatii qaba. Kan biyya lafaa kanarratti gatii guddaa nama baasudullee jaalaladha. Kanaaf garuma fuulduraatti yoon suutuma jedheetti adeeme malee ani jaalala akkasii. Namni naaboo hin jiru jetta. Atam mallaala ofii keetiif. Isa kana hin beeku. Namoonni baay'een boo'uu danda'u. Garuu ani quban qabu. Garuu ani yaadadhu keessa tokko namni wayii biyya biraati kan ishiin jirtu. Yeroo baay'ee gaaffii jaalalaa na gaafatti hin boochi waan biraa miti sagalee kina dhageessi namoonni jedhan nama baay'eedha. Kana meeqan hin jechaaruunis. Garuu immoo isa kana qoosaadha jedhee natti qoosu waan inni jedhu laaluudhaaf kan jedhudha. Kan yeroo baay'ee deebisuuf kana natti qoosuudhaaf natti fakkaata waan ta'eef. Sababni isaa ani amma sa'aatii kanatti biizinasii irra jira malee gara jaalalaa miti. Amma gaafa nagaatti seenu mee bultii ijaarteetta? Bultii hin ijaarre garuu mucaa tokkoon qaba. Abbaa ilmaati? Ilma keenya argina suma fakkaata. Sumaafanidha maqaan isaas. Sumaafanidha maqaan isaa. Maqaan isaa sumaafanidha. Atama miidiyaa irra jirta. Toora TikTok irratti immoo baay'ee jaalatamta hordoftoota hedduudha kan qabdu. Hojii keessi immoo namoota baay'ee wajjin walitti si fidaan. Hojii kana keessatti amma beeki. Qoosaa fi jaalala yeroo taate adda baasuu dadhabdu ni jiraataan. Namni qoosaadhuma fakkeessee himata. Keessaa shamarran ammoo dhiira jaalattee kallattiidhaan si jaaladhe jettee ittiin himtuu beeki. Cinaadhuma deemti. Suutuma jettee qoosaadhuma fakkeessitee abjuudhaan si argee akkasii. Hin jiru adda kana. Abjuun si argee ture. Jira mitiire waa baay'eetu ka'an. Garuu ati sana keessa hubachuu hin dandeessu. Namni immoo miidhamu jiraachuu ni malaan. Kanaaf ansiin jedhee jaalalli si qabee beeka. Natti lolaa jirtaa? Lola fakkaata miti. Amma jaalalli si qabee beeka. Jaalalli na qabee beekee jenna. Na qabee beeka na gadhiise. Kan ijaas si qabee moo karma osoo Jaalallumti normaaliin na qabee beeka. Yeroon barataa ture sanatti hiriyaan baay'ee jaaladhuun qaba. Yeroo baay'ee darree wajjin turre garuu kacarraa ta'e milkoofne. Adda kunne malee jaalala ishiitiin baay'ee jaalala keessa jaalalaan wajjin turreera baay'ee. Mallee bakkuma jirtutti nan jaaladhas nan kabajas. Kan amma jaalalli dhugaattaa. Amma namni jaalatee waa'ee jaalalaa beeku. Namni natti hin bu'u jechuun hin danda'amu beektee. Kanaafuu mee jiru jaalalaa keessatti laali. Maaltu jira? Nama baay'ee amma laali. Namni baay'ee si jaalachuu danda'a. Kana taatuuf namuma tokko. Dhiirri garuu nama tokkoof ta'uun isaa gamee mirkanaa. Warri mirkaneessan jiru. Lama sadii afuris fuudhuu danda'a waan jedhaniif. Ani argeen beeku garuu ammoo na milkaan jiru. Sattis lamaan isaaniitti milkaan jiru. Amma shamarranii amma yoo jaalatamtu karma dhiira tokko taati. Dhiirri garuu
sheer kaampaanii ta'uu malaa jedhani beekte. Lama sadii Sharing fuudhuu is not good danda'a. Iddoon itti amantiidhaan wal qabsiifame, aadaan wal qabsiifame lama sadii afuris fuudhan jira waan ta'eef dhiirri amma yeroo baay'ee amma dhiironni tokko an tokkoon haadha fuudhuu hin danda'u. Konfiidensii yeroo haasaan yeroo itti dirqisiifamuu danda'anis waan maluufi kan dhiiraa hammana jedhame wanti daangee hin jiru kan shamarraniiti. Carraan suni jaalala keessatti maaltu jira nama tokko akka hin arganne osoo beektu akka kee hin taane osoo beektu ka jaalattu jira moo hin jiru? Jaalala sana keessatti hin dhabamu jira. Namni gaafa nama tokko jaalate bakka otoo nan koo godhadhe kan jedhu jira. Meebii ishiin nama biraa qabaachuu dandeessi, nama biraa faana jiraachuu dandeessi. Namni baay'een garuu namoota baay'ee nan beekani nama maraatan illee nama sadarkaa qalbii dhabuutiin namni akka qalbiitti tuqame jira. Maaliifi meebii namni sun jaalachuu danda'a. Ishiin immoo jaalala biraati kan ishiin geggeessaa jirtu. Gaafa namni sun immoo gaaffii sana dhiyeesseef ani siif qophii miti jetteeni akka carraa ta'e wanta kana argeellee beeka jechaadha. Dhaga'uu qofa osoo hin taane argeellee nan beeka. Sirra gahee beeka? Anarraa gaheen beeku. Amma ilaali jaalallee qabatte jaalalleen kee immoo yeroo ammaa kana waliin akka hin jirree fi bakka jirtutti akka jaalattuudha. Hariiroon jaalala keessan adda citeera? Hariiroon jaalala keenya waggaa 3-4 kana dura adda citeera. Garuu nama jaalattee dhiistee tokko soo ta'e jaalala akka kanaan duratti ani ishii faana jiraachuus baadde rispeektiin ishii godhan an kabaja akka obboleettii kiyyaatti nan ilaalaa jechuudha. Walirree dubbisaan jirru garuu. Waliin dubbistaan. Waggaa 4 waan akkasii waliin dubbisne eessa akka jirtu hin beeku eessa akka hin jiru waan hin beeku natti fakkaata. Maaliin adda cite? Sababati biyyaa baateef immoo? Sababni isaa sababa ani biyyaa beef miti osuma biyya jiru adda cite. Addaan cite? Mee sababa isaa barru? Sababa isaa ani hin beeku. Ani akkumatti dura yuukaastee rabbaa shanyaan ture olii gadeen akka barbaade ta'a. Gaafa kana ishiitti immoo toluu dhiisuu danda'a. Sababni keenya kanuma ture. Akkuma karchallee ambootii bahee kan ani ishii faana wal dhiisne. Nan hidhamee gara mana dhaatii nan bahee wal argine waliin haasofne sana booda garuu carraa deemnee wal arguun arganne. Jiru jaalala keessatti namni baay'een miira irratti hundaa'ee kan wal jaalatu jiraachuu mala. Deebii immoo hariiroodhuma tasa walitti dhufee wal barees wal jaalatu jiraachuu danda'an. Mee jaalala namatu ofiin bocatamoo rabbitu namaaf kennettee yaadda? Jaalalli kennaa rabbiiti. Kennaa waaqaati malee kan namni ofiin bocatu yookiin kan namni waa godhu miti. Kan namni ofiin waa uummatu jechuun isa akka nuti Dubaayitti dhaqnee hojii kana uummannee wantoota garaagaraa godhaa jirru kanadha. Jaalalli garuu kennaa rabbiiti. Kennaa rabbiiti. Amma kan inni duratti sababa si gaafadheef kanaaf beekte namni adeemsa keessa beeki yoo rabbi fedha akka amantiitti yeroo baay'ee keessa yoo amantiidhaan wal qabatee fedhii rabbii yoo ta'e wal fuuchuu dandeenya. Fedhii rabbii yoo ta'e mee itti ilaallaa yeroo jedhan jira. Garuu dhaloonni yeroo ammaa fi haalli baaybiliin itti lafa kaa'u garaagari. Dhaloonni ammaa akkamii ilaala hin jaalata. Duubaan yoo waraanan inni fuuldurumatti deema malee duuba deebee wanta dhaabbate ilaalu. Yeroo tokko tokko miiruma keenya eegnee miiruma keenya dhaggeeffannee fiignee dhaqnee jaalala keessa gallee yeroo qaamni lammanuu miidhaa walirraan geessisantu jira. Yeroo adda ba'an lola, yeroo waliin turan lola waan baay'eetu uumamaan. Achi keessatti bu'aa bahii hedduutu jira. Osoo waliin galee aga ta'e wayii waliin deemanii itti fufuu dadhabanii karaa itti hafu jiran. Kana keessatti mee akkamitti ilaaltati? Fedha rabbii waan hin taaneef balleessaa mataa kootii jettee fudhatta. Amma namoonni akkuma dura isaa turre jaalala irratti bakka akkanumatti ilaalaniituma jaalatanii kan koos miti garuu immoo nan jaaladha kan jedhan illee hin jiru. Inuma jira jechaadha waanuma argaa oolluudha. Wanti kuni boodallee miidhaa fiduu danda'a. Ishiifis illee miidhaa ta'uu danda'a. Keessattuu immoo ishiidhaaf miidhaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana haala sanaan ilaala. Wanti ati itti amantee itti yaaddeen goone booddeensa miidhaa namatti fiduu danda'a jedhee tan akkasitti hubadhaan. Jalqabumatti yaadutu gaariidha. Jalqabumatti seeniin maaltu barbaachisa jaalala sanaa fi maal ta'uu godhamuu qaba kan jedhan itti yaaduun barbaachisaadha.
akka koo duraatti akka shawwadamne jechaadha. Ati shawwadamtee jechuudha. Shawwadamtee taate. Ani shawwadamne garuu yaa otoo galma naagee baay'een gammada ture. Galma hin geenye kanaaf. Gaafa waan ta'e jalqabdee immoo galma si hin gahin hafe jireenyi kee gara fuulduraatti dhufullee baay'ee wal si jala rukuchuu danda'a. Baay'ee waa'ee jaalalaa kuni baay'ee xinqaaqee of eeggannoo guddaa barbaada. Maaliifi jaalala jechuun baay'ee ulfaata. Gongoo caammaa miti yoo nama qabame baasanii qayyarachuun hin danda'amu. Kanaaf wanta godhamu dura itti godhamu taanaan ishiin illee miidhamuu dandeessi, inni illee miidhamuu danda'a.